Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne isiniif dhiyeessina. Oduu waliin Geetoo Alamaayooti. Aaleensi jireenyaa yoo kan ammaatu ta'e baankiin biyyoolessaa tarkaanfiittan seenaa jedhe. Imaammatni sharafa maallaqa alaa haaraan ba'e yoo rakkoon kan isa mudatu ta'e baankiin biyyoolessaa gidduu seenuuf akka jiru bulchaan baankichaa obbo Maammoo Miratuu beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa baankii fi jaarmiyaan maallaqa addunyaa wajjin imaammata diinagdee gabaa bilisaa irratti erga waliif galee booda wiixata darbee gatiin sharafa alaa gabaa bilisaan haa murtaa'u jechuun baankichi erga labsee booda liqii argateera. Ergasiitii baankii addunyaa fi jaarmiyaan maallaqa addunyaa irraa liqaan doolaara biiliyoona 2.2 baankii biyyoolessaa galuusaa obbo Maammoon ibsaniiru. Shaqaxoota nyaataa dhugaatii Itoophiyaan alarraa galchitu keessaa dhibbeentaan 18 qofaatu sharafa maallaqa alaatiin akka bitamudha kan isaan ibsan. Gatiin maallaqa alaa gabaa bilisaatiin akka murtaa'u taasisuun imaammaticha rakkina keessa kan galchu ta'ee yoo argame baankiin walakkaa seenee tarkaanfii sirreessaa akka fudhatuuf jirudha kan beeksisan. Imaammata maallaqa jabaa hojiirra oolchuuf baankichi qophiidha jedhaniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhiinsa godinaalee qaala'insa jireenyaa to'achuuf qophii taasiseera jedhe. Ministeeriin ministeera Kaasaawwan Gofee imaammata diinagdee haaraa ba'e da'oo godhachuun warra gatii hin malleef dabalaniif oomishaalee dhoksan 866 irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksisaniiru. Tarkaanfiin sirreessaa fudhatame kun kan guyyaa tokko qofaati kan jedhe ministeerichi dhaabbilee daldala oomishoota nyaata dhugaatii irratti kan gatiin dabalan 542 samsamanii hayyamni hojii isaanii jalaa kan qabamedha kan ibsan. Kana malee daldaltoota 324tiif akeekkachiisni kennameera erga jedhanii booda shaqaxoota nyaataa dhugaatii irratti rakkoon dhiyeessii fi daballiin gatii akka hin jiraanneef qophiin gahaa taasifamuusaatu dhagahame. Sababa kaffaltii ashuuraatiin walqabatee sukkaarii zayitiin nyaataa kan gumurkaan qabamee jiru kaleessaa kaasee gabaatti akka ba'u eegalanidha ministeerichi kan hime. Dhaabbilees ta'e namootni daldala yoo gatii dabalan akkasumas oomisha dhoksanii yoo argaman namni hunduu bilbila 8588tti bilbilee eeroo akka kennuuf gaafatameera. Muummichi Itoophiyaa ministeera dhimmoota alaa Turkiyyee wajjin mari'achuu beeksisan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed ministeera haajaa alaa Turkiyyee har'a waajjira isaaniitti akka simatanii waliin mari'atan beeksisaniiru. Isaaniif kaan fidaan kan mari'atan dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuu danda'u irratti kan xiyyeeffate akka ta'e Abiy Ahmed fuula FB isaanii irratti ibsaniiru. Sababa ulaa galaanaa sulula Yemen irratti argachuu kan dandeessisu wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti taanaan Somaaliyaa aarsee hariiroo Itoophiyaa wajjin qabdu booresseera. Muddama jiru laaffisuuf ministeeriin haajaa alaa Turkiyyee kun gitoota isaanii kan biyyoota lamaan gara Istaanbulitti waamanii kophaatti dubbisanii akka ture ni yaadatama. Biyyoota lamaan fulbaana dhufu jalqabarraa achumatti deebi'anii akka wal argan beellamataniitu kan galan. Turkiyyeen qondaalishii olaanaa kan amma gamanatti ergiteef tokko kanumaaf ta'uu mala jedhu xiinxaltoonni. Biyyootni lamaan hariiroo dippiloomaasii erga eegalanii waggaa 28 ta'eera. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii Naqamtee barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 6,000 ol eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kaampaasii Naqamtee barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 6,630 digirii tokkoffaa fi lammaffaan eebbisiiseera. Oduma wal fakkaatu Yuunivarsiitiin Harraambee Damee Roobee Baalee barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 902 yeroo eebbisiisu. Yuunivarsiitiin Baardaaris barattoota ogummaa garaagaraan barsiisaa ture 8,524 eebbisiiseera. Qondaalli mootummaa Ameerikaa tokko gara gaanfa Afrikaa dhufaa jiraachuun dhaga'ame. Ameerikaan qondaalli ishee dhimmoota dimokiraasii, nageenyaa fi mirgoota namaa tokko gara Finfinnee fi Naayiroobiitti erguuf jirti. Ministeera haajaa alaatti gargaartuun ministeera dhimmoota dimokiraasii, nageenyaa fi mirgoota namaa kan ta'an aadde Uziiraa Zaayaa dilbata boruu Finfinnee galuu jedhameetu eegama. Uziiriyaan hanga kamisa dhufuutti biyyoota lamaan kana keessa akka turan ministeerichi beeksiseera. Finfinnee keessa wayita turan qondaalota mootummaa bakka bu'oota jaarmiyaalee siivikii Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaa wajjin mari'atuuf jiru. Ijoon marii isaanii immoo Itoophiyaa keessatti qabiinsi mirga namaa sirna haqaa yeroo ce'umsa hirmaachisaa taasisu irratti akkasumas eegumsa baqattootaa, buqqaatotaa fi hojjettoota gargaarsaaf taasifamu maal akka fakkaatu ta'a jedhameera. Hoggantuun kun osoo gara Keeniyaatti hin darbin dura mooraa baqattootaa keessa qubatanii jiran tokko daawwachuuf akka jiranis karoora qabataniiru. Abbaan qabeenyaa Finfinnee keessatti ukkaanfamee qarshii kitila 100 gaafatame gadhiifame. Warri akkas godhanis qabamaniiru. Sooressichi buna alatti gurguran kan Finfinnee keessaa ukkaanfamanii qarshii kitila 100 gaafatamanii ture. Qaamota nageenyaan bilisa baafamaniiru. Namootni isaan ukkaamsuun shakkamanis qabamuu jaarmiyaaleen odeessaa fi nageenya biyyoolessaa beeksiseera. Daldalaan maqaa bunaa Ingidaa Wudduu jedhaman mana jireenyaa isaanii Finfinnee Boolee Bulbulaa jiru keessaa fuudhamanii Oromiyaa Awwaash Malkaasaa dhoksaan kaa'amanii ture. Warri ukkaamsan sun nama sana lubbuun argachuu yoo feetan qarshii kitila 100 kaffalaa jechuun maatii isaanii gaafataa turan.
boodarra kitila 20 akka kennaniif walii galamee qarshii sana fudhataniiru. Dubbii sana dhaga'anii kan jala bu'aa turan poolisii Oromiyaa kan Finfinnee fi jaarmiyaan Odeessaa fi nageenya biyyaalessaa tarkaanfii qindaawaa waloon fudhataniin namoota ukkaamsuun shakkaman 7 magaalaa Adaamaa keessatti qabataniiru. Namoota sana wajjin qawwee sinaayiparii dabalatee qarshii biyya kanaa fi doolaara Ameerikaa baay'een argameera. Namichi ukkaamsames nagaan maatiitti galanii jara sana irratti qorannoon godhamaa jiraachuu kan beeksise jaarmiyaa Odeessaa fi nageenya biyyaalessaati. Oduu keenya taanuun kaleessa Moqaadishoo keessatti namoonni 32 ajjeefamanii 63 madaa'uu poolisiin beeksise. Kaleessa galgala boombiin Somaaliyaa magaalaa Moqdishoo keessatti dho'ee yoo xiqqaate namoota 32 ajjeesee 63 madeesseera. Sabaa himaaleen biyyattii poolisii wabeeffatanii akka gabaasaa oolanitti haleellaan sun kan raawwatame Alshabaabiidhaani. Inni garuu abbummaa isaa fudhadheera hin jenne. Balaan bakka bashannanaa qarqara galaanaa irratti geessuun kan ajjeesee fi madeesse dabaluu malaa jedhameera. Haleellaan akkasii kan isa bara 2022 keessa ta'een booda isa hamaadha. Bara sana balaan wal fakkaataan qaqqabe namoota 100 ajjeesee 300 madeessee ture. Ruwaandaan manneen amantii 4,000 caalan seera hin kabajne jechuun cufteetti. Mootummaan Kiigaalii jiru manneen sagadaa kiristaanaa fi Islaamaa warra seera sagalee kadhannaa ilaalchisee ba'e hin kabajne jedhe 4,223 cufeera. Biyyattiin sagalee mana kadhannaa kiristaanaa fi mana salaataa masgiidaa keessaa ba'u hordoftoota amantichaa fi hawaasa naannoo jeequu hin qabu kan jedhu seera mana kadhannaa amantoota waggaa 5 dura baaftee turte. Amma seera sana hojiirra oolchuuf tarkaanfii fudhatameen manneen sagadaa kiristaanaa fi musliimaa 4,223 ji'a tokko keessatti seeraan cufamaniiru. Manni kadhannaa cufame harki caalaansaa kan hordoftoota Pirotestaantiiti jedhameera. Tajaajilli dunkaana keessatti kennamuuf masjiidotni qarqara lagaatiif holqa keessatti ijaaramanis sababa sagaleetiin cufamaniiru. Tarkaanfii mootummaan fudhate sun mirga dhugeeffachuu fi amantii hordofuu sarbuu osoo hin taane sagalee ittiin kadhatan akka alatti hin baane yookaan duubatti hin dhagaamne gochuu waan didaniifidha jedheera mootummaan biyyattii. Fincilli uummataa Naayijeeriyaa keessatti ka'e bifa jijjiirrataa jira. Poolisiin tumsa waraanaa gaafateera. Naayijeeriyaa keessatti erga kamisa darbeeti hiriirri mormii mootummaa irratti godhamaa jira. Hiriirri kun guyyaa 10 akka ture dursee karaa sabaa himaalee hawaasaa waamichi darbaa tureera. Kamisa dheengaddaa kan dho'e hiriirri mormii uummataa kun hanga kaleessaatti yoo xiqqaate lubbuu namoota 13 galaafachuusaa Amnesty International beeksiseera. Ajjechaa sanaaf immoo ta'ee jedhanii namarratti dhukaasaniiru jechuun qaamota nageenyaa mootummaa itti gaafatamtoota godheera. Mormiin bifa haaraan eegale magaalota gariin keessatti amma gara fincila uummataatti geeddaramaa akka jiru poolisiin biyyattii beeksiseera. Waan kana ta'eefuu waraanni biyyattii na gargaara jechuun waamicha godheera. Hiriirri mormiif kan uummata karaatti baase qaala'insa jireenyaa fi daballii gatii boba'aati. Mormiin bifa hiriira bahuun jalqabame bifa jijjiirratee gara fincila dhaadannoo bulchiinsi badaa Naayijeeriyaa keessa jiru baduu qabaa jedhutti geeddaramaa jira jedhe Reuters. Waxabajji keessa sababa wal fakkaataan lammiileen Keeniyaa mormiif magaalaa keessatti bahuun isaanii ni yaadatama. Lubbuun namootaa ba'ee imaammanni gatii shaqaxaa fi ashuuraa mootummaan baase haqamuusaa akkasumas ni yaadatama. Egaan daawwattoota keenya oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne asumaan goolabneerra. Qophiilee wayinaan afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.